jira gaarra kun obboleeyyan kiyya kun haramni waan baatii sadii na dhorkateeti. Jira gaa kun odaa dhoggaa dhiisanii wajjin taphadhu waan keessa biyyan. Yoo kolfu, yoo taphatu, yoo akka barbaade ta'u namni kun jireenyi isaa guutuudha jennee kan yaadnu namoota baay'eetu jira. Garuu beektu namoota kolfu keessa madaa gurguddaatu jira. Keessattuu ijoollee biyya ormaa jiraatan dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u. Yeroo miidiyaa kanarratti dhufanii keessattuu fuula tiktookii irratti kun oluttaalee kun gattaalee akka barbaade ta'u kana waanuma jireenyi guutee fi akkas ta'aa jiran nutti fakkaachuu danda'a. Baay'een keenya garuu ilma namaa keessi isaa baqaffamee hin ilaalamu malee namni madaa qabu tokko lama miti. Egaa shamarra kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa fuutidha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa sidiin jenna. Ani ilmi dhiiraa yoo boo'u yoonan arge wajjinan bo'a maal akka ta'e hin beeku. Dhugaan siniin jedha ani obboleewwan baay'een qaba jechuudha. Obboleewwan shamaraan qabu ani. Beezawwee ani obboleewwan shamaraa obboleettii shamaraa hin qabu. Hordoftoonni kiyyaayyuu baay'een keessaa shamaraa hordoftoota kiyyaa isinumatu obboleewwan kiyya jechuudha. Ani maatii kiyyaaf anaan nama lama qofa jechuudha shamarran. Anaa fi obboleettii tiyya quxisuu tiyya malee shamarran hin qabnu jechuudha. Innaa baay'ee obboleewwan dhiiraan qaba. Obboleewwan dhiiraa baay'een qaba. Galata waaqayyoo na marsanii na haguuganii na eegu jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu imimmaan dhiiraa gaafa argu obboleewwan kiyya yaadadha. Obboleewwan kiyyas boroo akkana na jalaa ta'inuu laata kan jedhu natti dhaga'ama jechuudha. Obboleessi keenya kuni baay'ee nama guddaadha. Obboleessa kiyya hangafa natti fakkaata jechuudha. Hangafa kiyya jalqabaa natti fakkaata. Baay'ee nama guddaadha akkuma argitan kana. Yeroo inni boo'u imimmaan isaa sun baay'ee garaa na nyaate. Biyya ormaa gara jabeettidha. Haati ormaa gara jabeettidha. Abbaan ormaas gara jabeettidha jechuudha. Abbaan ormaa gizee faayidaa malee gizee kan nama hin barbaadu. Haati ormaatis gizee faayidaa malee gizee kan nu barbaadan. Egaa obboleessi keenya kun hojii biyya ormaa kana ni beektu. Guyyaa 30 keessatti waan hojjennu nuti kaan isaan ala hojjetan isaati. Nuti mana keessa hojjennu, nuti gola keessa hojjennu kan aduun nun argine oo'i mana keessatti maal akka nu gochaa oolu. Gaafa qorri dhufe maal akka nu godhu mana keessatti duffaayyan banamee minkeeyyifni araararra godhamee gizee qorraa. Gizee oo'aa minkeeyyifni kifili amma saaloonii tokko irratti minkeeyyifa 2-3tu banama. Hin beektu ijoollee shamarranii baay'een. Kana hunda keessaayyuu oo'ii waan nu godhu nuti beekaa jechuudha. Guyyaa 30 ga'uuf siqaa'ee meeqatu argama. Ka warroota dhiiraa faa yaaddanii jirtu urufa ooluu, gaala duuba ooluu, re'ee duuba ooluu, horii qabu horii duuba ooluu, mazra'aa qabu mazra'aa qofforuu, tamariirra deemanii malammalu, gizee tamariin ga'e kan guuru dhiiraa. Dhugaa hojiin dhiiraa immoo hancaalu kan dubartootaa caalaa jechuudha. Inni kun amma baatii 3 guutuu xaaree gubatee hojjetee dafqa baatii 3 aramni dhoorkatte. Gizee tokko beektu aramni cubbuu sodaattii, halaala sodaatti, halaala namaaf ittiin dabarsitu malee anakka isaanii cubbamtoonni hin jiru. Anakka isaanii waan namaaf itti dabarsu hin jiru. Keessattuu waan miskiinnotu jechuun har'a sa'aatii kanatti biyya ormaatitti miskiinanu. Aarruu, gaddiinuu, dhimamnu, dadhabnu namatti himannu qabnu. Garuu namni itti himannu isa asii olii jiru kana qofa. Isa nu uume qofatti himanna malee harmeen keenya nu cinaa jiraattee, abbaan keenya nu cinaa jiraatee akkana taanii kanarra kadhee sanarra kadhe jennee namni himannu hin jirru. Nuti kan nu dubbatus waaqa qofa. Nuti nama nu dubbatu hin qabnu. Badiin tokko ofuma isaaniitii balleessanii yoo waan hin jenne nutti duulu jechuudha. Wanni isin jechuu barbaadu
Biyyoota Arabaa keessatti ijoolleen seeraan hin jirre baay'ee ulfaata. Keessattuu ijoolleen waraqaa hin qabne, ijoolleen iqaamaa hin qabne. Amma inni kun odoo iqaamaa qabaatee mindaa isaa kanaa seeraan gaafate irraa fudhata. Sababii waraqaa seeraan qabneef, sababii iqaamaa hin qabneef maallaqa ji'a 3 gubatee xaaree hojjetee dhabee itti dhiisee biraa deemaadha. Yoo dubbiitti kaase Arabdichi kun seeraan qabsiisee mana hidhaatti darbama. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaatti darbamte jechuun lubbuudhaan seentetti reeffi kee du'aanu biyyatti siin galu. Baay'ee ulfaata. Kan beekutu beeka. Waa'ee biyya kanaa kan keessa jiru kan beekutu beeka. Inna amma sa'aatii kanatti karatti dubbatu hin qabu. Bakka dhiisee deemuu bichaadha. Hin dhuma. Kanaaf obboleewwan kiyya ijoollee waraqaa hin qabne yoo danda'ame karaa dandeechaniin waraqaa seeraa hojjetachiifadha. Yoo hin dandeenye ta'e gola namaa keessa hojjettan isaan baatii tokko hojjettanii akka waraqaa hin qabne hin beektu, akka seeraan hin jirre hin beektu waan ta'eef baatii tokkorra ol darbitanii mindaa malee hin hojjetinaa. Mindaan baatii tokko erga guyyaa 30 hojjettanii mindaan guyyaa 30 sun harka keessanirra ga'uu qaba. Obboleettii keenya takkaatu jira. As faamilii kana ramadaanaaf dhuftee faamilii kana keessa jechuudha. Boochee natti himatti. Mana tokko jette. Ani waan ishii tuqaniinis san hunda hojjette waan dhufu naa beeku. Baatii 8 hojjette. Baatii 8. Sii kennina dumanaan jedhan afaaniin na sobanii gaafan baatii 8 guutette 2,200 hojjedha. Mindaa kiyya naa kennaa hin jedhe jette. Mindaan baatii 8 16,000 ta'a jechuudha. Neeraa 16 odoo naan kennin yoo mana kanaa baatee hin deemne ta'e poolisii si qabsiisna ittiin. Akkamitti beekte? Madaamiin jala ishii gortee akka isheen iqaamaa hin qabne hunda barte. Gizee tokko jarri nu jaalatu jettanii waan garaa keessanii jaratti hin xeerinaa, jaratti hin dubbatinaa, jaratti waa'ee keessan hin himinaa, ani mana madaamitii hin bade hin jedhinaa. Waan jedhu osoo baseetu. Isheen waanuma ishiidhaa yaaddatti fakkaatee, waanuma ishiidhaa naatitti fakkaatee jala sittee afaanii guurte madaamittiin. Yeroo kana isheen tun immoo waan jiru hundatti himte. Tokko doon hambisiin akka waan ishiin naatiif yookaan yoo boo'u akka waan wajjin boochuutitti jechuudha. Guyyaa kaanitti mindaa ji'a 8 dhoggatte indoomsiin qabsiisa jette indoom lammata mana madaamisanii baddee baate jechuudha. Baddee baate akka hin taanetti kan qabsiifamtu akka hin taanetti haguma xiqqoo poolisii jalaa baate. Inna yoo kana siniin jedhu jaratti garaa keessan hin himinatinaa. Jaratti waa'ee keessan hin haasa'inaa. Nuti jara bira kan jiru sa'aatii kanatti hojiidhaaf kontiraata jiraadhu seeranis jiraadhu bakka waa'ee maatii keetiitis waa'ee faamilii keetiitis walitti maatiin kee akkamii beeksisni kee akkamii mana akkamii qabdu maalii dhiyoodhaa haati kee hojii akkamii qabdi bakka hin himinaa hin dubbatinaa iyyuudha hojii bakka nama yeroo tokko beektu dhuman hojjedhu yoo ishiin dhuftee waanaa jechuuf waanaa jechu sanan hojjedha. Dhuftee garuu isheen biratti hojjennan akka nama hojii gara biraatii qabuutti ba'ee biraa deemaa jechuudha. Yoo na yaamte deebi'ee waan isheen barbaadde san godhaaf. An akkasitti faamiliin kiyya akkasii maatiin kiyya nama akkanaati an akkanaa akkasii maali? Umaan godhan jarri waan ta'eef. Ijoolleen kontiraata jirtan immoo jarri mindaa keessa yoo isin dhoggatan seeraan gaafadhaa. Seerri irraa isinii fuudha jechuudha. Mindaa keessa odoo hin fudhatiin kontiraata jirta taanan seeraan jirta taanan seeraan jarri biiroo irraa si fudhate taanan yoo isaan mindaa keessa dhoggatan ati immoo poolisiitti dawwaladhu. Mindaa kee doo fudhatiin kotteen kee achis hin ba'in. Seeratu qaxxaaminiiti jechuudha. Qaxxaamaniiti yoo seeraan jiraatte. Yoo immoo seeraan hin jiraanne baddee kan waraqaa hin qabne ta'ee achitti hojjetu ta'e yoo waa'ee mindaa si karakkaran dhiisitii ba'i rakkoo ofirraan geecha. Situ jalqaba balleechi. Warri ala hojjetan baatiidhaan mindaa keessa fudhadhaa. Humna keessan dafqa keessanitti hin taphatinaa. Har'a hojiin isaanii waan xiqqaa miti. Guyyaa 30 siqaa 30 nyaanneeti kan ji'a geenyu jechuudha. Manni ormaa akka garaa ofii namaan ta'u waan ta'eef. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa
Mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan maamila keenya taasisanii jechuu jaaladha. Waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii.